qarshii lamaan meegaabaaytii 480 bittanii itti fayyadamuu akka dandeessan ni beektanii? Egaa hin beektan yoo ta'e viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Akkuma isiniin jedhe qarshii lamaan meegaabaaytii 480 kana jechuun qarshii 10 GB 2.4 yookaan ammoo qarshii 100 naannoo GB 24 bittanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Wallo ICT madda beekumsa ammayyaa ijaarsa dhaloota addunyaa jijjiirra guyyaa. Egaa Itiyoo Telekoom kuufamoota garaagaraatti kan inni qabu isaan amma isiniin jedhe kana sirriitti waan hojjetudha. Kana fayyadamuuf garuu viidiyoo kana haga dhumatti dhaggeeffachuu qabda jechuudha. Egaa osoo kuufama hin beekneen duratti Play Store keessa seenuudhaan appilikeeshinii FNF jedhamu kana buufachuu qabdan jechuudha. Aappii kana buufachuu qabdan Play Store irraa osoo kuufama san hin beekne jechuudha. Ergaa isa aappii kana buufattanii boodatti ammoo akkaataa kuufama san itti bittanii fayyadamtan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Egaa kuufama san karaa lachuun bituu dandeessan karaa kuufamoon Itiyoo Telekoomii bitaman kamiiniyyuu bituu dandeessan. Fakkeenyaaf karaa kanaan urjii 999 riqicha goonee kuufama kana bitee isinitti agarsiisu. Ergasii asitti lakkoofsa 7 kan jiru kana jechuudha. Achi boodatti lakkoofsa tokkotti ergitanii ergasii asitti haarolii kan jiru kana fitattanii tuubir kan jiru kana jechuudha. Maali tuu haar kan jiru kana ergasii boodatti kan sadaffarra jiru kana bitanii jechuudha. Kana jechuun qarshii lamaan meegaabaaytii 400 bituu dandeessanii jechuudha. Gara biraatiin ammoo teeleebirrii yoo fayyadamtan dhibbeentaa 20 waan itti dabaluuf qarshii lamaan meegaabaaytii 480 bittanii gara teeleebirrii deemee isinitti agarsiisu. Egaa daataa banee gara teeleebirriitiin isinitti agarsiisu. Egaa kuufama san bichuudhaaf asitti baay paakeejii bira deemna. Egaa boodatti paakeejii kan jedhu ni filattanii asitti for your special need kan jedhu kana bira dhufuudhaan dhumarra jira jechuudha. Kuufamni sun isa kana jechuudha. Telegram 2 hours package 480 megabyte kan jedhu kana bittan. Gara teeleebirriitiin meegaabaaytii 480 ta'a jechuudha. Ergasii next godhee kuufama kana bitee isinitti agarsiisu. Egaa kuufamichi bitamee jira jechuudha. Erga kuufama beektanii boodatti meeseejiin isiniif ergama. Egaa meeseejii asitti maal jedha qarshii lamaan meegaabaaytii 480 biteen jira jechuudha. Ergasii boodatti gara aappiin sila buufadhaa isiniin jedhanii deemtan FNF kan jedhu san jechuudha. Erga isa keessa seentanii boodatti asitti filannoowwan hedduutu jira jechuudha. Filannoowwan biyyoota garaagaraa hedduu qaba. As dhufuudhaan iddoo seerchi irratti Itoophiyaa jettanii akka dafee isiniif fiduuf jechuudha. Erga Itoophiyaa jettanii boodatti isa kanarra godhatanii jechuudha. Itoophiyaa Telegram package kan jedhu kana jechuudha. Isa kana Itoophiyaa Telegram package A kan jedhu kanarra godhuudhaan start gootu jechuudha. Egaa yoonni kuni connect isiniif ta'uu dide kuufama san social media yookaan ammoo internet kamiifiyyuu itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kuufama Itiyoo Telekoom qarshii lamaan meegaabaaytii 480 bittanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Chaanaalii Walwaasiitiif haaraa yoo taatan subscribe gochuu akka hin daganne galatoomaa nagaan naaf tura.
Walloo ICT teknooloojii fi beekumsa walitti qabnee kaanee hullaa jireenyaa dijitaalaa nuti hundi saaqanee. Walloo ICT madda beekumsa ammayyaa